kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu nagaadha. Arraan tana waan addaa sanii qabadee dhiyaadde warra TikTok keessatti namni nu cinqaa jira. TikTok kanarratti haala addaan nurratti lagamaa jira. Yoo viidiyoo gadhiifne viidiyoon keenya hin danda'amu. Akkasumatti warroottan ammaas TikTok kanarratti namni komantii saniif kannuu hin dandeenye meeqaan harkaa jira. Nama komantii kannuu hin dandeenyeef nama yaadni isaa bareedaa kan komantii isaa kannuuf hin dandeenye komantii cufanii akkaataa itti banan wallaalan akkaataa itti cufanii itti deeffatan wallaalan jechuudha. Saniis isaniif hin kannaa kana argachuudhaaf YouTube jala seentaniiti kan daawwattanii ani amma gabaabsee viidiyoo TikTok irratti sanii dalagaa ashama harka fuune karuma kanaan kara TikTokitti. Kara TikTok amma mii kana xunnagaa akkuma beektan seetiingi isaa mii kana hin xunna kana gizee xunne jechuudha. Amma hin xubnaa tuqaa sadeen hin seennaa tuqaa sadeen seennaa tuqaa sadeen gizee seennu akkanatti nu dhufaa kunoo manager account sacrotin and login balance code share akkana jeesanii dhufa jechuudha. Isan ammaan tana warrootaan komantii namaa ofirraa cuftanii jirtan warrootaan komantii namaa ofirraa cuftanii jirtan asiin dhuftan jechuudha. Na eegaa suutumaan na eeggadhaadha. Notificationii jalaan seennaa waa notificationii jalaan seenna jechuudha obboleeyyan kiyya. Kun hundi akkanatti banaa ta'uu qaba jechuudha. Liinkii banaa godhuu qabda. Komantii amma keessan kun asirratti cufaa jira jechuudha. Komantiin yoo asirratti cufaa ta'e komantii namni tokko sanitti kannuu hin danda'u. Kana hin bantan. Ammallee liinkillee hin bantan. New followers ni bantan. Kanallee hunda isaanii bantan jechuudha. Deemtanii jechuudha. Iska liivi siintingi hunda kana hunda jechuudha kana bantan jechuudha. Amma namni keenya yeroo guddaa kanaas akkana godha kanaas waan hin taane jee kana godhee fixa jechuudha. Kana bantan jechuudha. Akkanatti kana irraa bantan haala feetanitti viidiyoon keessan nama bira ga'uu dandeessi jeen abdii guddaa irraa qaba. Haaluma kanaan ammas nama baalaansii keessan baalaansii gizee irraa dalaguudhaaf kana kuno iddoo kanaan cash out gootanii TikTok irraa maallaqa hanga xiqqaa fudhachuu dandeessan. Garuu dura kannaa wayisii kannaa sanii beeksisa adda addaa gadhiifteeti. Baalaansii kana jala seentaa akkanatti jechuudha. Baalaansii kee jala seentaa eegeera. Shabakaan haalaan dadhabaadha. Na obsa. Shabakaan guyyaa dadhabaa ta'ee jira kunoo. Paaraansi si fidee jira. Liivii giifii siinjaa. Riicheerji siinjaa. Riicheerji kana gizeen tuqee ilaali kunoo. Kunoo silaama namni waanaa kannee jiraate asirratti kan hin fudhachuu danda'u. Dooraara 3.98 wajjin amma dooraa 394 itti baafachuu hin dandeessa silaayee. Laakiin garuu namni kennaa siif kennuudha si barbaachisa. Hammaas asumaan karaa nama hin taane jechuudha. Amma na dhaggeeffadhu micaan kun jechuudha. Jaldee isa haadha roobi micaan kun amantaa lameen waliin tuquufi amma namootaan isaniif waliin hin taane haala kamitti dhooftan jechuudha. Nama TikTok irratti yaadni isaa gadhee nama TikTok irratti yaadni isaa hin taane akkana gootan jechuudha. TikTok isaa al tokkoof gadi qabdu. Report kan jiru kana hin dhooftaniif as gizee dhooftaniif jechuudha. Haala kanaan sanii dhufaa itti eegaa. Waan sanii galee jira. Haala kanaan sanii dhufa. Jawwaala feetan irratti jechuudha. Haala nama TikTok irraa balleessuu dandeessan jechuudha. Sorry nama nagayaa irratti hin balleessinaa nama yaadni isaa hin taane kan uummanni TikTok dhaabbanni TikTok illeen yaadat irratti kannaa jiran kun haala kana gootan akkana ni gootanii fi kun in agartan ittuma eegi viidiyoon isaa akka taatu laaladhaa ibsan ijumaan jechuudha. Wanti sodaa nam tokko hin qabnu obboleeyyan kiyya
gadi dhuftan as tuxxanii fi as tuxxaniif jechuudha. Raayitii hamma dha'u hin eeggattan. Raayitii dhee jira jechuudha. Den godhee jira. Den godheen kasaa deebi'a. Fiidiyoon isaa amma taatutti eegi kunu. Fiidiyoon isaa akka taate gartee miti. Akkanatti jechuudha. Nama garaa gubuu dandeessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun qallaaliidha. Kuno seentanii daawwachuu dandeessanii saniin jaa obboleeyyan kiyya ani Maammar Rashaad Abdallaati. Sodaa namaa hin qabnu nuti dhugaa rabbii saniif himna. Abbaa feete garsiifna abbaa feete gadi dhoomnu nuti ofirraa dhoowwina.